درس كينيا قيارة درس رياض الصالحين بابا في اليقين والتوكل جرى جيتشودا رياض الصالحين كيسا بابا يقين التوكل جرى جيتشود حديثا سديتمي لما فرقين جرى تامين وكبابا كانت حديثا سديت فرقين تكجرو جيتشودا بسم الله الرحمن الرحيم أنا أبي بكر أبا بكر رانسي وديسا الصديق Dhugumsa kan ta'e jennaani radiyallahu anhu Bakri Siddiqi gaamhanisa radiyallahu anhu Allahn jibbana sarraa fageessu Abdullah ibn Uthmana ibn Amr ibn Ka'ab ibn Sa'id ibn Sa'ad ibn Taymi ibn Murrata ibn Ka'ab ibn Lu'ayy ibn Ghalib القرشي التيمي رضي الله عنه جتشو akaakayyuu masaalaa kaa'ee jechuudha. Malee waan biraa miti. Kun hunduu amma dhufee radiyallahu anhuutti maquma namaatu hunduu. Wahuwa Abaabakiriin wahuwa inni jechuudha. Wa abuuhu abbaan isaa wa ummuhu gaariidha. Wahuwa wa abuuhu wa ummuhu sahaabatun. Innis illee jechuudha abbaan isaallee haati isaallee sahaabaadhaa jedhan qaala ni jedhe nadartu nan laalee ilaa aqdaamil mushrikiinaa jedha nan laalee gara koomee mushriktootaa nan laalee jedha gara koomee mushriktootaa nan laalee wahuwa abaabakriinii fi abbaan isaa fi haati isaa sahabaa ta'uun waan nama dhibu hin qabu jechuudha sahabaa jechuun nama ergamaa rabbii qaqqabee argettamanidha. Isa kanaafuu qabatanii arganiitti amananiiru jechuudha. Qaala ni jedhe Abaa Bakriin sun nadartu nan laale ilaa aqdaamil mushrikiina gara koomee mushriktootaa nan laale wanahanu fil gaarii haala nuti gaara keessa jirru wolqa keessa itu wolqa keessa jirru arge jedhe. Wahum haala mushriktoonni alaa ru'uusinaa mataa keenya irra jiranuun arge jedhe. Haala jarri mataa keenya irra jiranuun. Abaa Bakrii ergamaan boolla keessa jiru wolqa keessa. Gaara jechuun wolqa filgaarii jechuun wolqa keessa jiraa jiru. Wahum mushriktoonni immoo mataa jalaala dhufte jechuudha. Akkanatti wallaale jedhe boolla keessa taa'e subhaanallah. Faqultuu nan jedhe yaa rasuulallah yaa ergamaa rabbii law anna ahadahum otoo tokkoon isaanii nadara laale ituu tokkoon isaanii laale tokkoon eenyu tokkoon mushriktoota kanaa tokkoon mushrikaa kun ituu laale namumti tokko nama danuun irra darbaaraa tokkoon humti jalaa ituu gal laale tahta qadamayhi jelee koomee isaa lamaan otoo gal laale jelee koomee isaa lamaan la jelee koomee isaa lamaan otoo gal laale la absaranaa silaanuu argaan jedheen jedhe yaa rabbi gadi ilaalchisin malee ituu koomee isaa jala gal laale kalqinnudha yaara malee silaanuu argan jedhe faqaala ni jedhe ergamaan maa dhannuka maal yaadni kee maal yaadde maal yaadni kee yaa Abaa Bakrin yaa Abbaa Bakr maal yaaddee jedhe ergamaan rabbi jechuudha. Bithnayni nama lamaa fi maal yaadni kee bithnayni nama lamaa fi Allahu rabbitu taalisuhumaa sadeen isaaniitii barjire. Nama lamaafoo rabbitu sadeensaa rabbii maaf yaaddofta rabbitu nu wajjin jira nama lama nu seete yaaddoftaa yaadiin kana jedheen ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alayhi riwaayaan kun Bukaarii Muslimii jechuudha diimni kun kanaafuu jechuudha maali ergamaan rabbii yaqqanseera jechuudha rabbii wajjin jiraachuu baaba yaqiinaa keessa jira baaba tokkulaa keessa jira tawakkulas godheera jechuudha kana keessatti kana irraa hubanna jechuudha. Hadiisni 82ffaan gaariidha walbuti. Akka baaba kanaatti hadiisni 9ffaan jechuudha. An ummil mu'miniina haadha mu'mintootarraa ummi salamata haadha ummi salamaa kan taate wasmuhaa hindu binti abii umayyaa maqaan isii inni ijoollummaa hindi intala abii umayyaa jedhamti jedhan ummil mu'miniinaa ummi salamaan kuni maqaan isii dhalootaa hindu bintu abii umayyaa jedhamti Hudheefa al-Makhzuumiyyaa jedhamti isiin radiyallahu anhaa Allah jibbana siirraa fageessu rabbi siirraa jaallatu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ergamaan Allah kaana ni ta'e
كان نته إذا خرج يروبي من بيته من يسارا يروبي جيتشو من سارا يروبي بسم الله بسم الله جدر جمال ربي قاري بسم الله توكلت أني إركض جد على الله ربي رتي إركض ربي رتي إركض جيتشو توكلت إركض على الله ربي رتي جدر جمال ربي يرومنا ساتي قبل اللهم يا رب إني أن أعوذ بك ستة مجن فتح جل جمال ربي أن أضل جل شورا ستة مجن فتح جل شورا ستة مجن فتح أو أضل تكاجت شورا جل سورا اللي ستة مجن فتح أو أذل تكامج عطورا أو أذل تكامج سورا جيتشو أو أظلم تكاميد أمورا أو أظلم تكاميد راجتشو أو أجهل أني ولالو راس تم جنفت تكا أو يجهل علي تكا نرتي وني ولالو ما دلقمو سرتي جتشو ما جنفت أجل الجمال ربي قاري حديث صحيح حديثكم صحيح رواه أبو داود أبا داود تديس وريني مو حديث كنا إني أعوذ بك أن أضل أن جل جرا أو أضل تكاجل فمورا ورينا كانت تفسر اللي نجل جلنا كانت اللي مفسر مجال أو أضل تكاجل جرا يا أو أضل تكامج أجرا تكامج فمورا تكاميد أمورا تكاجل جرا ميد ورالي أكسيت اللي غاري دوبا نفسر مجاني على كل حال حديث كان رامال أبن جنان ergamaa rabbii akka inni tawakkalate akka inni jechuudha wakiila rabbiin godhate yaqqanfatee deemu irraa hubanna jechuudha hadiisun sahiihun rawaahu Abu Daawud wa Tirmidhi wa ghayrihima namni isaan lamaan malee jirullee odeessee jira bi'asaaniida sanada sahiihatin sahihatateen gaarii qaala Tirmidhiin ni jedha hadiisun hasanun hadiisni kun hadiisun hasanun sahiihi hadiisni kun hasanii sahiihaa وهذا لفظ أبي داود كن لفظ أبا داود جن قاري هديني سدت مي سدفان أكبابا كانت تديني كرنفان عن أنس يا أبي عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجمان الله نجد من قال نم نجد يعني إن بان إرجمان ربي اتهام لا جيتشون نمني جده يعني اتهامي ترجمان ربي إذا خرج يروبه اتهامي نمني يروبه جده من بيته من يساتي بسم الله مكا ربيتين توكلت إركت على الله رب الرد ولا حول ملوان تاني ولا قوة دندتين اللي تاني إلا بالله ربي ملن تاني يجرى رجمان ربي malli tokkollee daddeentiin tokkollee kan inni ilma namaatiif ta'u waan jiru illaa billaa rabbiin malee yuqaalu lahu namni akkana jedhe kun yeroo mana isaatii gadi ba'u yuqaalu lahu isaan ni jedhama eenyu jedhaan gaadhiiroo maleekaa jettiin rabbitu jedhaan yuqaalu lahu isaan ni jedhama udeyita qajeelfamtee jirta ati karaa qajeeloo irra jirta jedhama wakufiita tikfamtee jirta ووقيت تكفمتي جرت بمعنى معنى ما تقولين وان سلا شري تكو كيسبو ديم ترى هيغمتي جرت جيتشو وتنحى فغاتي جرا عنه نمتيچ سنرا الشيطان شيطاني فغاتي جرا نمتيچ غنما بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله نمني جدي جيتشو دا إسرا فغات شيطان اللي ملائكان اللي أجلتي تسانجتي تكفمتي تسانجتي جدار كما ربي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود أبا داود تديس كان وديس والترمذي تديس كان وديس والنسائي نسائي اللي تديس كان وديس وغيرهم نمي سامل جرولي وقال الترمذي نجد حديث حسن حديث نكون حسني بر زاد ندبل أبو داود أبان داود مو ندبل فيقول نجدا يعني شيطان مو نجدا لا شيطان مو نجدا جن لشيطان آخر شيطان برات نجدا
كيف لك مئك متسيفتا برجل قربا قد هديا رغمتك أجيلين مئك متسيفتا آمريتو كججيرو نما كانت رغمتي أكنا ذكري كان جديك أجيليني مئك متسيفتا غوام فيتو ججو نما كنا جدا جدا شيطان وكوفيا ووكيا نما تكفمي إيغا مججو نما تكفمينسا نما أمري شري أمري جتشورا دابت نما جسورا تكفمي إيغامي نما كنامي أكاو متسي تيجن نانجل لفتا جل جل شيطان براتين شيطاني معنان لا حول ولا قوة إلا بالله جتشون أي لا حول ملين تاني عن المعاصي ماسيا أي لا حول غير ملي وين تاني عن المعاصي ماسيا الرا إلا بمعصية الله معصية ربي تيمالي ولا قوة دندتين لوانتان على الطاعات تعارت الله بالله ربي مالي قاري أي لا حول ملنتاني عن المعاصي معاصي الرا إلا بعصمة الله لكو إلا بعصمة الله تك ربي تيمالي معاصي الرا اندبو جتشل من ما كون يو ربي نستكسي مالي ولا قوة دندتين لنتاني على الطاعات تعارت إلا بالله ربي مالي لا حول ولا قوة جمعنا ننسى كسيجلا ورويا أولوف ورويا دابي ورويا أوديفامي عن ابن مسعود عبد الله المسعود الراجيج قال نجد كنت ننتهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجما ربي برتين تيجد عبد الله فقلت فقاري فقلتها إسيسا ننجد فقال نجد الجمان تدري ما تفسيرها نبيتا تفسير سينانجد جتشا ويجد يجدنان جتشا سنسي جتشتي سننجد جتشتي مال جنان لا حول ولا قوة إلا بالله كان جري جنان جد تدري ما تفسيرها تفسير سين بيتا يا عبد الله نانجنان قلت ننجد الله ورسوله أعلم ربي فرقما سبيك أنجد قال نجد الجمان لا حول ملين تاني عن معصية الله معصية ربي رتي ملين تاني ملتي معصية ربي وجدتنا بهاني دندامو ولا قوة أمو دندتين تاني على طاعة الله طاعة ربي رتي مدندتين تاني إلا بموعونة الله غرغارس ربيتي ملي طاعة ربي ننجد عبادة ربي ننجد ربي نمبل جتون أو ربي نما غرغاري ملي تو كان جتون معنا نساجين أخرجه البزار بزار تديس كان وديسي جن قال نجري بعض العلماء قرين علماء نجران ولعل جائزا نيادة تخصيصه بالطاعة كسفسي دبت جتشود أيادة طاعاتي جن علماء قرين والمعصية معصياتي كسفسي دبت جتشود أيادة قرو لا حول ولا قوة واهم دكي ستو ملي تقن تاني لا ملي تقن لي ولا قوة أما دندتين تقن لي تاني أكم جتشون ربي نجبت تجد تقن تاني ملا ني ربي الكابوت اللي وانت تقن تاني جتشودا غاري لأنهما أمراني إسال لمان سن جتشود مالتو لا حول ولا قوة تعاني ما سيان كوني أمري لما إسان ما هماني في الدين إسال لمان سن مو مديني كيستي تحاني جل لمان ما سيانس دو مديني كيستي نمني في دودا ما سيارو وجرا وانتهو تعاني اللي مديني كيستي جتشود جنو لمان Gari hadisa kana irratti walumaa galatti wanni nuti argannu akka zikiriin tawakkulaan baanaan akka rabbiin nama eegu irraa arganna jechuudha. Gari adiin 84ffaan ayya ooloof. Gari inshallah si kana qaraanee laabuuna. Waan Anas radiyallahu anhu qaal kaana Anas irraa jechuudha rabbiin jibbiina sarraa fageessu qaala ni jedhe kaana ni ta'e akhwaanin كان نتي أبلو وانجتشور على أحد النبي صلى الله عليه وسلم زبنا إرجما ربي نتهاني وكان نتي أحدهما أبلو ولا ما أنتو تيجر أنس توفين أي وانجتشور أرجما جزي سنة هاسا واجر جتشو قال نجي أنس كان أخواني أبلو ولا ما أنتو تأنجل على أحد النبي صلى الله عليه وسلم زبنا إرجما ربي أبلو ولا ما ويجرو جت وكان نتي أحدهما تكوني ساني دا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إرجما ربي بردوها
Gizee hunda dhufee irraa qara'ee galgala. Darsii irraa qara'ee darsaa ta'uu na fuudhiironni. Ergamaa rabbii bira dhufee waa qaqqaree gaggala jeen ta'u. Wal aakharu inni tokko immoo yaxtarifu bakka sana taa'ee jechuudha. Isa jechuudha tajaajilee isa kaddama jeen. Fashakal muxtarifu inni waa tattaf jedhee nyaachisu kun. Fashaka ni himate. Al-muxtarifu inni amrii isa kanaa eegaa ta'e sun ni himate. Akaa obboleessa isaa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbitti himate. Inni yeroo inni galullee qari'aa baasee fi waa kennuuf sun jechuudha. Inni tokko akkuma qari'aatti fudhateetti gaafii gaffiffigee taffee bulcha. Inni tokko immoo caljilee qiraatuma isaa ganama suubii isa ba'u galgala gala. Gaafa kana dhufee himate booda dadhabee obboleessi koo kun nan gargaaru jee. Garuu immoo maa inni akkisaayii ergamaa rabbii jee nan gargaaru man nyaachisaa obaasaa qiraatuma kee kanatti fiigaa akkam jennaan faqaala ergamaa rabbii ni jee. La'allaka sinsi'aa bar jedheen ergamaa rabbii turzaqu bihi ni razzaqamta bihi isaan razzaqamaarta jechuudha yaadaa jedhe inumaa'u isaan sababaa isaa razzaqamtee nyaachifamaarta jechuudha yaada jedheen ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam maaliif jennaan inni akka dadhabiitti dhufee himate garuu ergamaa rabbii immoo sababaan dhumti ati nyaachisuu miti atumtu sababaan ati nyaataartu sababaa isaati jeen subhaanallah. رواه الترمذي تديت كانوا ديس بإسناد صحيح سند صحيحان على شرط مسلم رتي جيتشو يحترف جيتشون يختسب جيتشون يعني كان يجرب جيتشون ما قد تفتف كان يجيب ويتسبب كان سببته جيتشون رزقي كيسات قاعدة رزقي كان رب سببتي تهو رسول ما هو ملء رب من ما خنا وانت يفو يحترف جيتشون كان رزقي كان سببته في ديار جيتشون في الحديث غاري isa kanaafu hadiisa kanarraa wanni nuti fudhannu maali jennaan walumaa galatti akka jechuudha rabbiin sababaa jechuudha nam tokko jiraachisu irraa hubanna jechuudha sadaqaa saddaqachuun nama nyaachisuun waan namni irra jiru irratti nama gargaaruun akka sababaa sanaa sababaa rizqii ta'e irraa hubanna jechuudha. Gaarii alaa kulli haaliin baaba tawakkulaa keessa jirra gaa tawakkalatee ergamaa rabbii bira dhaqabboonni isa ganama ba'u ganama nyaatee nama ba'a miti tawakkalatee dhaqaara jechuudha. Sababa kanaatiif nawawiin baaba kana keessatti fide jedhama. Gaarii oloof hime. Inshallah من اتفاقات نلوم يديرو وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بابا كان ست الأمسي